waan ummata oromoo wallo irratti deemaa jiru kana hoogganaa waraana as bahee ibsan godhu. Kun amma nama qeequu miti istiraatiijii kaayoon lolli addunyaan ittiin lolame. Hoogganaan tokko rakkina hawaasa isaa ka hoogganuu ibsa godhuufii qaba. Akka istiraatiijii lola ittiin deemaa jiran ibsa godhuufii qaba. Barreessaa miti, barreessaa anuun barreessa, taa'eetuma barreessee gadi hin dhiisa, abbaan fedhee ni dubbisa. Haasaya barbaada namni. Tarkaaffii fudhannee miti, tarkaaffii istiraatiijii tarkaaffiin ittiin fudhatame san miidiyoota Oromoo irratti dhiyaatee hoogganaan Oromoo hoogganaan Oromoo jaal marroodhaan miidiyoota OMN irratti dhiyaate miidiyoota Oromoo hunda irratti dhiyaate waa dabarsuu qaba. Miidiyoota balaaleffachuun ammoo istiraatiijii biraa kaayoo biraa sammuu keessaa qabaachuudha. Siyaastonyoonni Oromoo ta'ala keessa jirtu waan biraa dalayti. Kun hin agarre katakaa alamarratti waan alamarratti hin argin maal akka isin hin jedhu barbaaddan isin. Siyaastonyoonni waan biraa dalayti. Waraanni waan biraa dalaga. Qeerroo waan biraa dalaga. Shayini waan biraa dalaga. Qeesii waan biraa dalaga. Ofii ammoo qabsaa yaadha martita hin jiru wanni akkana alamarra. Kun inni gidii ilma namaatiin nagaduudha malee uumma namaa bilisoomsuu miti. Jijjiidan isinii hima. Ilma namaa bakka bakkatti ciranii kun waraana daggafa kun siyaastonyaa daggafa kun maalii daggafa. Meeqooyaa? Ani gaafii isin gaafadha. Ummatootummaan siyaastonyoota Oromoo doktora, injineera, profeesara maalii wammaa adiraa kaka adanni isii beekamte kitaabni walitti qabuu hin dandeenye kun isinummaan matammaan keessan saalfattanii biyya faranjii keessa teettanii asuma baatanii akkuma kiyyaatti akkuma ijoollee biratti nama du'e qofa laakkoytan. Saalfattanii isinummaan matammaan keessan maal himu as baatan meesi waggaa urga jawaar du'e irraa nama du'e laakkoytan wajjin teettanii du'a hagana asiillee du'e asiillee wareegame shaamaa bitaa malee isinmee maal dalaydan hooggantoonni. Ummanni siyaastonyaa kun ummanni Oromoo dippiloomaasii kam dalaydan isinmee miidiyaa irratti baatanii jennaan du'a ma laakkoytan akkuma nu laakkoynutti. Shaamaa ma bitachuu laakkoytan akkuma nu laakkoynutti. Achi wayita deebitan dalagaa teessan oofattan meeqattu asirratti bahee anka maqaa isaanii dhoyne guyyaa lama moo sadi dubbatee waan qabsoo Oromoo shukuutum jedhee calise nu gahee guyyaa mara haasoyne mallaqa irratti arganna jechuudha. Dalagaa keessan oofatanii yeroo fursaa qabdan as baataniituma haasaya hin jirre. Wallaggaallee namni afur du'e, Jimmaallee namni afur du'e, achiillee namni afur du'e, namni shan du'e. Kun istiraatiijiin Ameerikaa akkana jette, istiraatiijiin Faransaa akkana jette, kaayoon Uumamul Muttahidaa akkana, Majlisul Amni Dawliin akkana, wamaa adaraakum akkana adada isii baay'atu kan deebii hin qabneef. Kun eebiidha. Saalfadhaa isinummaan matammaa keessanii. Wareegama walloo keessatti jiru kun hayyoonni Oromoo mee wareegama walloo keessatti deemu kana mee maal qopheessitanii fi maal dubbatta yoo isin hin jedhan. Waan takkan qabdan sammuu kana keessa barumsi keessan kun barumsa aalamaatiin garagara moo barumsa aalamaatiin tokko yoo ta'e ka barumsa aalamaatiin yoo wal fakkaate as bayaanutti akka aalamni itti barsiisee saba ufiifti qabsaayetti. Haala ummanni siyaasaa dippiloomaasii alaallee oofu gara biraa deemu. Haala waraanni illee gara biraa deemu. Ustaazni illee sheeyni illee gara biraa deemuun aalimni illee gara biraa deemuun qaysiin illee gara biraa deemuun kunniin wamaa adaraakum kunniin adanni isaanii baay'ate gara biraa deemuun akkamitti qabsooytanii biyya bilisoomsuu heddan su'aal gaafii namni baay'een na gaafatee achi isinii geessa jedheen isintu jawaabuu qaba. Tarkaanfii miti. Tarkaanfiin fudhatame tarkaanfiin asitti zamana Minilik irraa tarkaanfii fudhatame dhagayaa jirran. Zamana Minilik wamaa adaraakum zamana Minilik barbadeeffamee jira. Maaliin kun istiraatiijii sammuun guute fudhachuu hin dandeenye nu. Annaatiku bismi jeeshi tahariiri Oromoo odaa tarbii. Nama bakka cimaa keettan bakka akkaan cimaa kaayoo lolaa keessatti jechuun beeksisa dabarsuu keessatti bakka cimaa walaakin ammoo barreessaan dabarsa. Barreessaan dabarsuun sun dogongora akka kiyyatti. Barreessaan dabarsuun sun dogongora. Ummata Oromooti kaayoo ta'uuf ummata Oromootiif dubbii ol fuudhuuf
guyyarraa waan oromiyaan kun itti oolte waan waraanni oromoo itti jiru ay bahee ummata oromooti ibsuun waan isa muddani waan isa mudda wayan dubbadhaan badhee kana namni kaayan nama naaxiq jechuun nama taphaatii miti badhee kanatti barumsaa qofa osoo hin ta'in barumsa kanatti afaan qabaachuu namni badhee isa keettan kanatti afaan akkaan qabaachuudha akkaan. Addunyaan tun parsantii dhibbarraa harka 90 propagaandaa lolti. Meeshaa osoo hin ta'in isin ammoo parsantii dhibbarraa harka 90 qawwee loltan jettan kun istiraatiijii kufuu qabu. Hayyoota Oromoo siyaasanyota Oromootii fi waraanni Oromoo maa gargar wal dhiiba akkanatti eenyu bilisoomsuuf isin marti keessan maa wal dhiiba akkanatti nama ufii feetan hin shuuminaa. Nama ufii feetan ebalu bakka kana na waabuu ebalu akkasii miti waraanni illee akkasii miti. Kun namni gariin amma hamatti fudhata hamaa miti qeeqallee miti kun kaayoo istiraatiijii waraanni ittiin deemu. Badhee kana eenyutti tora badhee kana eenyutti dhaabata ummata siyaasanyaa kana wal mari'attanii bakka kana gatteettanii badhee kana barumsa gahee kanattu itti qaba bahee kanattu itti qaba badhee kanattu itti qaba. Jedhanii akkanatti lafa kaayan malee akkuma fedhii keessanittiin oomishina akkuma fedhii yaada keessanitti nama muraada isinii galutti saba miliyoona 55 hoogganaa jirtan 55 haga ammaa nuti kutaa tokko bilisoomsuu hin dandeenye kutaa tokko bilisoomsuu ka ummanni Oromoo yoo rakkate keessatti baqatu haga Tigireen achirraa dhufte san waa baay'ee carraa hedduu carraa baay'ee ka qabnu jechuudha. Tarkaanfii fudhannee qofa. Nuti wayita waliigaltee Tigireen gootanii geessitanillee waliigaltee san nu ibsaa maalii jechuu dhabnee nu wallaalaa miti beekaadha akkaan beeyna. Cal'ifnee tumateenne beeytanii jarri nu waan nu tolu dalayti. Waan nu hammeessun dalaytu waraana kennaa waliin dhaabannaa jenneetiin sararre shur lafa kenne. Walaakin wayita Tigireen biyya walloo lafatti gattee deemtu waliigalteen sun maal jechuun sammuu nama baay'ee seente. Walaakin sanillee isin gaafataan jirru nu. Waliigalteen sun maali? Ummanni walloo waraana adda bilisummaa uummata Oromootti waliigale jedheetiin lola kanatti seene amma wareegamaa jira. Waliigalteen sun maali jechuun silaa seerri isin gaafata. Walaakin isin gaafataan jirru sanillee dubbii babal'isuu hin feenu. Kana isinii galaa miti jejitan. Walaakin wareegama ummanni Oromoo sababa keessanii Gujirraa qabee Wallaggarraa qabee Wallorraa qabee biyyoota lafa baay'ee keessatti gaabdur abbaa gadaafa Karrayyuu wareegama ummanni kun sababa keessaniif wareegamaa jiru kana namaa ibsa. Hooggantoonni Oromoo jaal marroon fa'aa asbay gammachuu abbooyyee fa'aa asbay OMN irratti dhiyaadhu miidiyaa keeti miidiyaa Oromooti maa balaaleffatta dhiyaadhu irratti ibsi miidiyoota intarnaashinaaloota Oromoon amma qabdu waliin dalaga siyaasanyoota Oromoo wajjin dalaga yookiin ammoo Oromoo bakka bakkatti nun cirina dadhabnee jirra bes kam akka deeggaru nun galu hawaasa jedha anaa miti kam akka deeggaru nun galu nu amma maal akka isin taatanillee nun galu amaarri tokko siyaasanyaan isaa lol tokko loltuun isaa tokko isinoo maal taatan zamana waggaa 150 waluma cirreetuma wal gurgurree kun kaan jibbee kun maalii jedhee akkanumatti kun ana deeggaraa jedha kun deeggaraa hatta nama shayxaan illee dhufee ana deeggaraa jechuun hin jala qabe Oromoo tokko taa afaan tokko nutti as baya kun Chaayinaa naasayin kun Faranjii naasayin kun Afrikaa naasayin kun Kuddufaariin kun Laayiberiyaa kun Siriliyooniin kun Kodeene kanneen naasayin nutti afaan tokko afaan Oromootiin nutti as baya asii waati jedha asii kaati jedha asii faati jedha maal abbo a'uuzu billahi cinqaanu keessa jiru nuyi rabbi waliin beeka kanatti yoo dhufnu Ingiliffa haasaya kanatti yoo dhufu Chaayinaa haasaya kanatti yoo dhufu Siriliyooniin haasaya kanatti yoo Naayijeeriyaa nutti haasaya kanatti hundi isaaniitu taqaariira haarawuma sitti hima sammuun kee kun ka eenyu qabataa hin beektu nama tokko irraa barbaannanu isinii galaami jeejitan haasoo inni haasoo kun nama tokko
Amaarri tokko, hoogganaan isaanii tokko, loltuun isaanii tokko, siyaasaan isaanii tokko, birriin ittiin deeggarsa oofatan karaa tokko, saba ofii baraaruuf halkanii guyyaa dhiiga kennaa jiran. Isin lugaa Chaayinaa haasayaa kun Siraaliyooniin haasayaa, kun Laayiberiyaa haasayaa, kun Chaayinaa kun Bangaalii haasayaa. Wayita kanatti ati bilbiltu kun Chaayinaa sitti haasaya. Kanatti yoo ati bilbiltu Paakistaanii sitti haasaya. Ofii ammoo nuti qabsooytota Oromootii siin jedha. Kamirraa akka fudhattu ummati hawaasni Oromoo sammuun cinqamee jira. Hawaasa Oromoo sammuun cinqamee jira. Ana wajjinuu cinqamee jira. Dhugaa. Sini galami. Asuun yana haasoo kun jijjitan sini gala. Yookiin ammoo nu hoolotii miti. Nuti hoolotii miti. Kama nama jala shaak jedhaa ooluuf isinii madagaa. Gariin keessan wallahi ani dhugaa malee dubbadhu nama tokkollee saba Oromoo garagaratti illee qoodu rabbiin na argasan. Keessan jalaan bayan namni dhugaan hoogganaa ture hoogganaa dhugaa haqiiqaa hoogganaa dhugaa Oromoof ka osoo kun asiin marqu marqa kanarraa gurra cufatee dalage Jawaar Muhammad akkuma dalageen itti najjaye. Mara isarraa kanaanuu isaa jibbiti bar maal beeka jetti bar isaa maal beeka jetti. Nuttu badee kana maali jetti laa. Wallahi isallee jajuu fi miti tokko gol qabee tokko gadi qabuu fi walaakin hoogganaan dhugaan hooggan uummata Oromoo Jawaar Muhammad qofatti as bahe. Waraanan tokko ebaluunin tokko waan istiraatiijii itti kaayate san ammoo hin naffaza ittiin gaya bilisoomsuu qaba jedhee bilisoomse uummata Oromoo. Eegasii maaltu dalagamee waliin beeyna. Amma eega inni gara hidhaa seenee achi keessa ture gariin mana hidhaa san keessattuu inni maa beeka gariin isa achitti affeelaa rabbi ammoo keessa jiru affeelaa isin affeeltan kana. Waan is rabbi isaa ta'u eega Oromoo miti. Waan rabbi isaa ta'u eega. Isinii galaami. Hin hammaate nu nammeessinaa. Wareegama namni wareegamaa jiru kana waa baay'ee waan dhaabdanii qabdan. Waa baay'ee wareegama Walloo keessatti namni wareegamaa jiru kana namni ajjeefamaa jiru kana waa baay'ee waan dhaabdanii qabdan. Waraanni adda bilisummaa uummata Oromoo waa baay'ee nama 10 nama 20 dhaabuu eeydan nama 10,000 ka amma geettan kanaa miti. Dhageettani nama 20 nama 10 dhaabuu dandeettan. Wanni nu dhaabnu sun maali yoo jettan wamaa adraakum isinummaa wal mari'adhaa malee anama miidiyaa kanarratti hin dubbanne. Injira. Akka sirna yookiin kaayoo istiraatiijii addunyaan ittiin loltee lafa keetti waan ajjeechaa uummata Oromoo irraa dhaabu hin beekan dhibbarraa dhibbatti. Walaakin isin san dalaguu hin dandeettan. Maadirii ammoo maadiriin hagaluu didan fakkareellee dadhabean. Uummata nagahaa manaa fuudhanii wayita ajjeesan. Gaara mara keessatti sawwajjiin ammoo shukitiin murtiisa miidiyoonni kaamil ummata nagahaa Wallagga keessaa fuudhanii osoo waraanni adda bilisummaa ummata Oromoo achi jiru nama nagahaa wareegan ijoollee qeerroo akkana jijjiirtu babbareeddu tarkaanfiin fudhatamee nutti simtanii billaahi alaykum mee isinirraa tolaa wanni kun laalaas. Wayita haqa dubbatan baay'een keessan hin jaalattanii nama akkanaan hin saannu. Nama akkanaan hin saanu dalagaa isaatiin isaan saanna.